Atan galchafi waaqa koofi Ultoosa tulsiinsa namatti bu'e miti dhufanii ofiif namatti bu'u ofiif nu malee namni jiraatu jiru jedhu ofiif nu abbaa qabeenyaa jedhu nu ofiif abbaa firaati jedhu nu firaa nu hayleenyaadhaan sodaatamna jedhu ijoolleen jara adaban qabdu jarra adaban qabanu maal namni keessa guddin jiru namni guddin jiru namni beekumsa qabu keessa jiru yoo ijoolleen balleessite dhiisaa wanti kun isin irraan bareedu jedhe namni waliin gorsu inde maa safaratti keessa maaliif fokkisiistu sin anillee boon waan godhe keessa jechuun bootaa jijjiirrachuu nan danda'a. Garuu yiblaan kan safarata sana keessa jiraatu akka karaa sanaan kwaan jechuudha nama miti sareenuu akka hin ta'e taasisuudha safarata. Akka hundi bakka ta'e bahu. Gabaa dhabdanii akkaataa kwaan gurgurattanii maaliif beektanii waan isin wallaaltan tokko sinittan hima beekaa kottaati. Kottaa baradhaa beekaa jala waa baratan jedhani. Amma lamisaanidha nigdis banadhaa. Waan adda addaa kana banadhaa. Nama malee namatu dhufe innoo isinirraa bituyye isinis ol kaatan jechuun wal kaasu. Yoomnis namni isinitti dhiyaate waan qabdan illee isin jalaa deema yoo jaalala namaan qabaattan daneenya waliin ilaalina. Ilmoo eessumaa ilmoo wasiilaa kun indoon beeta sabni isinitti dhiyaannaan guddinaan qabdan badiisa malee keessaan rakkoo qabdan rakkoo keessan kan oormatti hoomattanii ormi isinitti kolfasiin fira bojarri fira maal abbaasaa jedheetiyye isin tashoofa malee rakkoo keessan furmaata isiniin kennu jechuudha ofirra. Maaliif ormi isin tuffata jechuudha. Maaliif saba biraa immoo yoo ofitti qabdanii saba bakka saba biraatu hin ta'e naanis dhaloota ajjite saba biraatu jedhu ollaan ofitti qabdanii waan jiru walitti qabdanii yoo nagaddattan illee nigdiin sun walirraan ka'a. Yoo hojjettatan illee hojiin keessan walirraan ka'a malee jechuudha. Akkas inde isin dhugaa rabbi beekumsa keessan naan arge bakka. Nama dibdan bakka akka sammuun keessan dadhabaa ta'e agarsiisa malee kuni ofiif wanti isin hojjettan hundi koo wanti isin hojjettan ragaan hundi erga wanti akka ta'etti beekaa. Anis isinan akka allataa dhiisaa marrajaa baay'een na bira jira dhiisaa. Marrajaa baay'eetu na bira jira dhiisaadha. Naas takkaakkalaa takkatuusi waan hojjettan. Takkatuusi jechuudha. Maatii sin abaabulina maatii sinitti dhufee himannoo galfatus seeraan taqabbalaa waan jiru tokko seeraan taqabbalaa miidhaan kun akka ta'e miiza hundinuu yoo rakkoon ijoolleen koo bira jiraates ijoolleen koos seeraan hin gaafatamti. Yoo ijoolleen koos waa balleessinaan ijoolleen koos seeraan akkas hin gaafatamtu nan fedha. Maaliif balleessitee saba wajjin hin jiraatu. Yoo ammoo kanaan achi jarri dhufanii gifiidhaan darbanii nu malee namni hin jiraatu nutu jiraata jedhanii akkas godhannaanii sodaattee dhiistee deemtattanii hojjettan ta'e batamta saastachuudhaan baay'ee karaarra dabdanii jirtan. Ani eenyuun hin sodaadhu waan isin dhibu. Takkaa garuu keessatti dhaladhee guddadhe takkaa jechuudha. Ani akka kana nama nan kabaja nama nan jaalladha nan kabaja nama wajjin walii galanii buluu nan beekaas. Akkaataa nama wajjin jiraatan bareechinan beekan waan nama koo miti Itoophiyaa miti kun arabaa wajjin jiraadhe hoggaamee wajjin jiraadhe miti amala qabaadhe fuun wajjin jiraadhe malatu amala qabaanne daqiiqaa shan nan bulchitu jechuudha. Amala kana eessattuu isin bulchu jechuudha. Of hin jajinaa nu malee namni hin jiraatu hin jedhinaa namni isin itti kolfa dhugaa kolfa biyyaa taatani. Kan keessan ijaartanii gimbiidhaan ijaartanii kan nama balleessu maal jechuudha. Maa keessan hin badu? Naurno. Baay'ee na uriidha dhugaa rabbi baay'ee lafarra deemtan jechuudha. Akkas gad buutanii mataa kanaan lafarra deemtan jechuudha. Lukaan utuu hin ta'in mataadhaan deemtan. Maal jechuudha akkamitti jireenyi keenya ishee akkamitti jiraata umman
ummanni qora kochimaa keessa jira yoo ba'ee dubbate ta'e kun fira jedha kun fira jedha fira jedha wal fudhatanii lafa kaatan san no wanti kun hin hojjetu jechuudha firri firummaa isaatiin kabajamee guyyaa jimaa wala kabaju wal bira dhaqanii qaamuu waliin nyaachuu waliin dhuguu bakkee dhugaa qaba bakkee soba qaba jechuudha firri ganzaba qabdan wal gargaara fuluus jettaran qabeenyaa wal gargaara malee dubbiidhaan waliin gargaarina maaliif beektanii borragaa siniin ta'u qophaa keessan deemtan fundura rabbi fira maattoo sana fudhatanii deemtan abbaan keessan dhufee ragaa siniin ta'u haati keessan dhuftee ragaa siniin ilmoon osilaa ilmoon eessumaa dhufee ragaa siniin ta'u beektanii wajjii keessan su ragaa sinii ba'a haadha jirra jettanii ayyariirra of hin deemsisina ilfiyya salaamnish hin deemdanaanish ilfinesh ዛሬ ሰውን አላስገባም ብዬ እኮ ትንሽ ሰው በመጣ ኃይለ ቃል እናገርና ራሴን ለመጠበቅ ብዬ ነው። አንዳንድ ሰው እንትና አቅም ታውቂያለሽ ዴቢን ቤኮ ከነምን ተቆጥቆ ዝም ብለህ ቀዲስ ከነ ዱባታ ጊዜ ካለ ደግሞ ስሜት ከሰሰኑ እንደንዳን ቤከም ሰይጣን ከራሲ ፉተና ማንባቱን ቤከን ከናፈንሽ ከናፎ ጉያ ብራ ሲንሴንሲሴታን ዮ ቀጀለ ኦን ቀጀለ ኢሲኑ ሼር ዱት ጎተን ይጀቹ ቢያ ከነ በጥበጥ ጎቱ ይጀቹ አማርፋን እንድባዳማሙ አማርፋን ገንደት ከሰ ከረኮን ጅርቱ ጀሬታን ጀቹ ቀጀለ ነው እንድባድ ማለት እንድባድ እርግጠን ኩኒን ኮ በርበሬ ፈካቴ ላርጋላ ናመ ፍሊቴሪ ካቴ ፈካደላ ሃሪ አርጋዲ ገቆ እርግጠን ዲግኒ ኮከነ ዋን ፈካቱ فايقن እሺ ጅራ ሁንደባቻ ለጫሉ እንደ ሰረብን ብዬ ሰተሳልብሶ እንዴ ዝምታ እኮ ነምን ዝም ይጀዱ እኮ ሶዳቱን ታይን ካባጃ ማለፍ ነምን ወሊን ብሉ ነምን ወሊን ጅራቱ ነምን ገንደ ተቆከሰ ወሊን ጅራቴ ለጋ ተቆራባቴ ጅራቱ ተቆ ወሊን ጅራቱ ሻሪ ወልትን ታጦ ጎጀ ሲናጎተን ገሩ ነማኡ ጀደ ሚዲያ ከነ ረባየቱ ዋው ሁሱቲ አነማ ዋው ሁሱ ሚቱ ቤተነ ተስገቢዳኒ ፉርማታን በርባዳ ማለ ተስገበ ፉርማታን ፈዳ ቆይ ሰጀደኑ ሰነቱና አርከጅራ ቆይ ዱቢንኩን ቡሊያ አርከሙዳ ሰርደሚን ፋይዳን ቀቡዳ ቀስ ጀደኒ ወደ ማኔ ፉርማታን ደቡልቦንማ ሰርደማን ፉናኔ ገነ ከሰጀደኑ ሰነ ቤተምቲ ዋን ሰርደሙ ማለ ጎቸን ረጣን ረቀቀበ እኙ ረጁጁን ከቀምኔ ጅዳን ከሰት وقفمتن أقمي ديارتي وقفمتن كما كان كسب بنو فيتني ها كوني سني بريدة دوغا أكيد ما كان كسب بدي يودر يجني سن كسب جراته باستني كنو يو المو مالي المو كنتينا أنا المو كتانا باسينا كنا مالف سامني تو كسبا مالي وامالي تبوامون دندو ወንጀለ ወጀተ ለወንጀለ ሰንሴራቱ ሰጋፈተ ማለ ኢስማሊ ካለ ሲኒ ብረተና ማጫፍተሩ ሲማይ ማልቱ ሲንፍላት ነመበለ ሱዳ ወሜ ጋራ ሲኒ ከነመ ወን ተኩን ጎቸ ከሲ አካስ ጎዳ ነመከስ በደላ ጀደ ሚጋራ ሲኒ ከነመ እንጋፈተምቱም ሴራ ንጓ ሴራ ጀለና ማለጠን ዮ አበደን ዮ ማሉ ታተኒ ማሉ ዮታን ጀጀቹ ሴራ ጀላ ደምኒ በወንጀል ጀጀቹ ሴራ ብያ ፍር አን ማቲኮ ዩ አከም ደነ ታወለን ገንዘባን ረዳ ማለ ዱቢሶ ባቲ ማቲኮ ረዳው አበደን ባሰን ከነ ነው ወንጀል ወጀት ማል ልሞ ኮንታይ ኮኖ ገዛ ጋፈዳ ወፈንደንዳ ጀዳ ከደከ ከነት ሴኔ ይጥጋፈዳኒ ዱቢሴ ራምቤክተን ሚቲፊ ሴሪ ላፉስ ሂኑ መንጭ በጀቹ አልተቆንጭ በጀቹ አካ አናፍ አካ ከሰኒቱን ታይን ዱቢ ተስገቢዳ ረኮ ጅሩ ቀስ ጀሌላሌ ቢታምር ገላሌ ከየት ይፉርማታ ነው ከና እንደ ከኛ ፉርማታ ነምኑ ጀቹ ሰረካ ሰረተኝ በላላላ ጀነቱን ታይን ሰራ ገድቧኒ ቀስ ጀለን ደገፈቹ haddalettanii mana namaa dhiittanii cabsitanii hadda mastaawutiin tokko biyaansi kuma meeqa
bara gaarii kanaan hojjechiisa jechuudha. Bara sana kanaan hojjechiisa iyyuu kuma meeqa? Maastaawotiin birrii ta'u mannu barrii tokkorraa kuma meeqa? Gara kuma 80 jechuudha maastaawotiin. Feermuuzii kan isin baastanii cabsitan meeqa? Birrii biyya kanaa birrii 100 birrii 700 way jechuudha. Akka dubartii gabgaaltanii qodaa bukkoo dirasii baastanii cabsitan eenyu sodaachisuudhaaf akkas gootanii uummata? Akkas goonaan dhiiste deemtiidhaaf immoo ani biyya harabaa irratti akkas dhiigatu feenisanii dhiisan deebattanii yaaddanii dhugaa of qajeelchaa. Ittoo of qajeelchaa dhugaa ani isinan tuffadhe dhugaa rabbii an dubartiin kun an kan niitiin qabisee uffadhe kun isinan tuffadhe jechuudha. Baay'ee isinan tuffadhe dhugaa. Of jalattan isin ilaale jechuudha. Maaliif hadda mana dubartiin tokko isinirra caaltee inni isin iddoo qabattu isin dhiirri safara keessa teessanii kana hojjechuun wurdati cimaadha dhugaa rabbi fokkuu caba. Kanaan keessan hin ilaalina. Furdina keessan wallaphee bal'ina keessan hin ilaalina. Bakka niitiin kun jirtu jirraa. Niitiin kun akkamitti akkasitti argatte maal bicuusin yaaddannu? Bicuusin kan bicuusin yaaddannu bicuusi dhaabbattanii tasgabbaatanii bakka tokko dhaabbattanii waan yaaddanii zimmettanii akka nyaattanii dhugdanii udaan algaa argan nuti waan sabdanii yaada. Sammuun keessan akkuma udaanii albaa. Maaliyyuu miti kamiifuu hin qajeela. Wanti hunduun tasgabbaa, wanti hunduun darbaa, wanti hin darbin hin jiru. Ilmoon namaa hin rakkatas hin fattanamaas fatanaa kana keessa immoo maal jettani? Alhamdulillah tan miti isinis yaa rabbi galata kennis. Shukran gooftaa. Dadhabaa taatan isin irratti reefan arge jechuudha. Akkas of fokkisiistanii of xinneessitan jechuudha. Bakka namni lama sadii balleessetti safarri hundi akkas tuffatamu nawriidha. Garuu firdiin rabbiin biraa dhufa. Kan rabbi harki dhufee sana hojjete miilli dhufee sana hojjete naafee jennaan rabbiin naa agarsiisu. Naaftanii karaa irra teessanii kadhannan rabbiin naa agarsiisu. Ilmoo namarraa gattaa cabaa ani haqqi laffa'ee biyya ormaarratti harabaan tamaaggatee argadheetanii hatee saamee sobee hojjedhee miti rabbiin firdii isaa isiniif lafa qabu. Ilmoo keessanii qaccee keessaniitiif firdiin isaa lafa isiniif haa ta'u. Zarii keessan keessaa buqqaa hin bahin firdiin isaa. Rabbitti sinan kenna dabeettan hin dhaga'an immoo. Rabba baay'eessaati. Akka keenyaa miti akka anaa miti rabbi. Rabbi wal caalchisee abtaamiidha. Inni kun hiyyeessaa inni kun lafa